kabajamoo obbo Naggaa Wadaajoo itti aanaa hoogganaa biiroo Koomishinii Turizimii Oromiyaa, kabajamoo itti aanaa pirezidaantii Diyaaspooraa obbo Dammaqee Nagaasaa, kabajamoo eebbifamtootaa fi maatiiwwan eebbifamtootaa, kabajamoo keessummoota keenya affeerraa isiniif goone fudhattanii sagantaa eebba kanarratti nuuf argamtanii, hunda dura maqaa mana barumsaa Hawwii Moodeling Akaadaamii eebbifamtootaatiin baga nagaan dhuftan, dhufuu keessaniifis galatoomaa jechuun barbaada. Ogummaan hunduu dhamaatii fi murannoo qaba. Ogummaan hunduu dhamaatii fi murannoo gaafata. Moodeloonni bu'aa bahii hedduu keessa darbitanii har'a eebbifamtanis baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Hundaa ol isinis anaanis kan asiin naga'e Waaqayyoon maqaa isaa haa ulfaatu guddiseen galatoomfadha. Moodelistoonni ogummaa moodelingii leenji'anii har'a eebbaaf qophaa'an shamarran 40 fi dhiirota 12. Walumatti qabaatti moodeloota 52. Leenjii kanas kan fudhatan afaan Oromoodhaan leenjii baatii 6 oliitiif kennamaa ture warra sirnaan xumuranidha. Hawwii Moodeling Akaadaamii wanti adda isa godhu leenjii moodelummaa afaan Oromoo biyya keenya keessatti yeroo jalqabaaf akka eegalamu gochuu isaati. Galata Waaqayyoo itti milkoomneerras. Kaayyoon koo hojii tokkoon mataa koo danda'uu ture. Akkan dhufeen barumsa faarmaasii eegalee namoonni hedduun hojii koo waan ilaalaniif gara ogummaa kanaatti na dhiibaa turan. Anis barumsa faarmaasii kiyya haalaan itti fufee moodelingis biratti barachuufan seene. Akkuma leenjii koo moodelingii xumuree mana barumsaa koo kana banachuuf karoorfadhe. Abbaa koo obbo Abtaamuu Qalbeessaa fi harmee koo aadde Tigistii Tolaa mari'adhee hamilee naaf laatanii hanga humni isaanii danda'es na gargaaranii, kanaaf Waaqayyo gaditti harmee koo fi abbaa koo isaan fuulduratti galatoomfachuun barbaada. Galatoomaan jedha. Kana malees warra jalqabaa hanga dhumaatti na duukaa dhaabattanii akka kaayyoon kun galma ga'u na jajjabeessitanii fi maallaqaan na bira dhaabbattanii hedduu hunda keessanii galatoomaa jechuun barbaada. Addumaan karaa hundumaan kan na tumsee itti aanaa pirezidaantii Diyaasporoota Itoophiyaa obbo Dammaqee Nagaasaa guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Akkasumas itti aanuudhaan kiliinika lubbuu ispeeshaalaayizii akkasumas biyya bakkeerra ta'anii kan na deeggaranii obboleessa keenya Maajilaan kitaabaa yookiin Tulluu kitaabaa biyya Neezerlaandirraa akkasumas Saaruu Hulluuqaa Ameerikaa irraa akkasumas Taaree Tokkichoo Ameerikaa irraa isaaniinis guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Dhumarratti dhaamsi ani eebbifamtootaaf qabu, ani kaleessa akkuma keessan ogummaa moodelingii baradhee wayitaan eebbifamu mul'atan qabaachaa ture. Mul'anni koo mana barumsaa Hawwii Moodeling Akaadaamii kan hundeessee isin dabalatee moodelistoota hedduu horachuudhaan moodelistoonni har'a eebbifamanis anarraa muuxannoo fi ogummaa barataniin boru sadarkaa addunyaatti akka biyya keessan waamsistan cimsitanii hojjechuu qabdu. Ciminaan hojjennaan wanti hin danda'amne hin jiru. Guddaan mul'ata ofii irratti cichanii hojjechuudha. Kanaafis Waaqayyo isin haa gargaaru. Galatoomaa.